Hayyee kabajamtoota hordoftoota sagantaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo istiidiyoo keenya Suudaan kaartuum irraa isinii tamsaasaa jirru. Qophiin keenya galgala karaa jechuudha. Waa'ee dhimma sagantaa keenya waayitawaa irratti mari'annee turre. Kabajamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanitti baga jala bultii sagantaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo ifa waggaa tokkoffaa akkasumas jaarmiyaa kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromootiin isin ga'e jenna. Ogeessi teeknikaa istiidiyoo keenyaa jalmoo saba akkasumas anis Soofumaar Gadaa. Hidhaa fi ajjechaa qomoo laga keessaa akkasumas ammoo qomoowwan Oromoo kan Jimmaa fi Horroo fi Anfeelloo keessaa Haxaayee fi Jillee Mugee Fursa keessaa wan shawaa kaabaa darbo keessaa Oboo kee jabeessi galman keessaa Jaalsadii jabeessi galman keessaa Boornichoo jabeessi galman keessaa Kalbodaa jabeessi galman keessaa Jaalmarroo jabeessi galman keessaa. Egaa sagantaan keenya gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo jechuudha. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo utubuudhaaf galma ga'e. Sagantaa keenya yaalii istiidiyoo gochaa jirru karaa kamiinuu itti boqonnaa wantoonni gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo ani Soofumaar Gadaati. Wantee kana bakka dhageessanitti sheer sabskiraayib Orombeek Entertainment peejii keenya chaanala gaaddisa marii dhaloota feesbuukaan tiwutara keenya gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromootiin akkasumas jechuudha yuutuubii keenya Orombeek Entertainment gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromootiin jaarmiyaa keenyatti makama.